وانا ما يوتيوب رتي ارجوكم دقوا سنتي وني جدي الناس ما غافچو في يوتيوب فيديو كجزي ارجو بقى اني سيموچين بوا جزي مرا جزي فيديو اتي وجدت امو نا ايه والله اسمع جتم بقى اتي سلمانو ولتي وسو ارمتني هويكي يا رب ولتي سنا ارارسو egaa warrootatti kiyyaa walitti dachaanee jirra. Har'aan kana maal qabattee dhufte siin boon jechuun keessa waan hin oolledha. Har'a wanti an qabadhee dhufe ganaadha. Ganaa isinuma afootti dalaguu jedha wanta dalaguu heddu sanii garuu osoo wanti sun naaf ta'e baay'ee takka itti gammada jechuudha warrootatti kiyyaa. Isinis itti gammadan jedhee yaada. Anis hedduu takkan itti gammada. Maalini jechuun keessa waan hin oolle waan isaa wajjumaan kan laalluta hagadma viidiyoo kanatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaata na bira bareeda kun alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya yeroo maraati jechuudha hordoftoota kiyya. Warri biyya alaaf biyya keessa biyya kamuu ta'anii daawwattan dhiiras ta'ee shamarran diqqaa ta'ee guddaa hunda keessanuu isin jaaladha isin kabajanaaf jiraadha isin jaa hundaafuu karuma viidiyootti deema haasa'u isinitti hin dheeressu. Haalli viidiyoon har'a qabadhee dhufe haasa'u isinitti hin dheeressu gaggabaabsee dafee isiniin gaha jechuudha hordoftoota kiyya. Isin immootu keessattuu ni beektan miidiyaa kanarratti waa hedduutu deemaa jira. Waa hedduu deemaa jira jechuudha. Walumaa galatti miidiyaa guutuu osoo hin taane nama hedduu takka jaaladhu hedduu takka kabaju yuutubara jechuudha. Ijoollee yuutubara shamarran keenya ni beektan jedhee yaada hedduu takka jaaladha. Isaa lachuun hin jaaladha. Nin kabajallee jechuudha. Kanaafuu haala isaanitti jiran santu xiqqoo isin yaaddisse. Kanaafuu inni jechuun keessaa waan loole jechuudha. Maaliif yuutubaroonni hedduu jira waan ta'eef ana garuu ka hedduu takka jaaladhu hedduu takka kabaju roozatti bilbiluudha deema. Roozatti bilbilee dhugaa dubbachuuf roozatti bilbilee isin hin jiru lakkoofsa isii kaleessa galgalan argadhe. Alhamdulillah yeroo baay'ee soqaan ture gisee isin adaamaa jirtu gisee isin waan garaagaraa viidiyoo gadhiistu san hedduu barbaadaa ture garuu hin taane gisee rabbi jedhatti immoo argadheen jira. Argadhullee warri lakkoofsa isin gaafattan fedhii isii malee namaaf kennuu hin danda'u dhiifa manarraa ta'a isin jaa hordoftoota kiyyaa. Amma isimatti bilbiluu barbaada isitti bilbileetumaan maali jechuun heda isiif roozan kunoo yeroo baay'ee wal jala deebisaa jiranii jechuun isaan lamaanuu hiriyyummaadhaan yeroo dheeraa dabarsanii jiranii hagumaan bareetu jechuun egaa waggaa takka lamaayyuu qalbii miti. Kanaafuu ani isaan baree waggaa lama akkas ga'ee yeroo yuutuubii banee waggaa lama ga'ee jiranii. Kanaaf maal jechuu barbaadee yeroo waliin dabarsisan saniif jecha jaalaluma kaleessaa saniif jecha yoo dhugumatti illee jiraattan yoo piraank illee ta'e piraankiin akkana isinitti haafu jechuuf yaada kiyya kuni maaliif ree namni keenya kun warri miidiyaa ilaalu kun hedduu takka waan piraank asirratti arge hundaa akkasumatti fudhata. Namni nama jaalatu tokko immootu waan hin taanetti bakka hin taanetti nama arguu hin barbaadu. Namni sun akka boo'u hin barbaadu. Namni sun akka bakka waan hin taane isa mudatu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf illee mana jechuu barbaade roozaa hedduun jaaladha hedduun kabajaa garuu viidiyoo akkana kan ijee isaan gadhiisan xiqqoo isinatti hin tolu akka nama tokkootti. Pirankis ta'uu danda'a pirankii ta'uu dhabuu danda'a san hin beeku garuu viidiyoo maan isin hojjetaa jirtan kuni bakka tokko irraa hafuu qaba. Tokko yoo garmalee nama lolu ta'e tokko immoo laafaa ta'uu qaba. Tokko yoo bishaan ta'e tokko yoo ibidda ta'e tokko bishaan ta'uu qaba waan san akka hin qabsiifneef jechuudha. Yaadni kiyya kana warri yaada kiyya kana deeggartan viidiyoo kana laayikii godha. Egaa hordoftoota kiyya namoonni roozaa fi kulaniin walitti osoo araaramanii isinitti tole video akkana walirratti akkana hojjenne isinitti tolu akka sorri yaadanurra akka kiyyaa jechuudhaan bakka isin bakka bu'ee bilbileedha jechuudha. Kanaafuu laayikii godhaa video kana maaliif hin beeku kaayyuu roozaan nama arrabsullee miti wallahi alaamala qabdi. Kanumatti izilaaltan nama tokko haga tokko ni tilmaamtanii dhibbarraa dhibballee ta'uu baatu garaa namaa rabbumatu beeka. Haga laalitti haga guyyaa takka lama saatu argetti amala badarratti nagarra jechuudha. Hundumaafuu na arrabsiti jedhee hin yaadu angaruu kanatti dhagame bilbilee jedhuun heduu wanni fedhe haa galu jechuudha. Wanni fedhe haa galu nin beeka roozaati nin beeka isin lamaan jidduu seenuu hin barbaadu. Wanna isin waliin dabarsitan takka irraa qofa hin qabani hiriyyummaan keessanillee waluma biratti isin argamale haga isaa hin beeku. Kanaafuu ani garuu waan dhagame isin jechuudha dhiifama guddaan irraa ta'e isin jaawwatu isin mootu viidiyoo laayikii godha yoo na arrabsites yoo tole jettes yoo yaada kiyya deeggartes wajjumaan kan laallu ta'a kallattimaan itti bilbila jechuudha roozatti bilbila.
hin beeku waan ta'u hin beeku yoo bilbilli irra cuftee waan arrabsites kan mootummaatu si galchalee hojjette hin beeku garuu yaaluu jedhe jechuudha waan tokko osoo hin yaaliin murteessuun gaarii miti. Kana nagooti jechuun hin barbaadu waan tokko si godhaniitumaan arguu wayyaa waan dhufu hundaa fudhachuuf qophiidha jechuudha maaliif itti yaadeetumaan godhaa jira waan ta'eef yoo arrabas ta'ee ullees ta'ee yoommoo waan fedhallee ta'uu ni fudhadha. Isin maaliif Roozaa akkuma jaalladhu namni hedduun ni jaallata jedheeti yaada. Kanaafuu namni hedduun suni waan isin gadhiistu waan badaa akkasiin gadhiistu hin barbaadan jechuudha. Anillee akkasuma waan badaa akkasiin gadhiistu waan hin barbaanneef bakka jaalladhu sanii olitti arguu barbaada waan ta'eef itti bilbila jechuudha. Bismillah. Maaliif yoo akka ani viidiyoo fi waraabee beekte hin ta'u. Ani immoo dhuguma itti haasa'uu barbaada waan itti dhagahame. Kanaafuu osoo viidiyoo hin godhin viidiyoo osoo hin jedhiniin kallattimaan bilbilumaan itti bilbila jechuudha. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa jirta Roozaaye? نكا ولا نكا ما نسبتم. Fayyaa keetii akkam jirta? فيا والله الحمد لله كتم. Fayyaa wallah. Baga wal argina faada yeroo hedduu yaannus yeroo rabbi jedhatti wal arginee jirra. Baga wal arginee akkami fayyaa dalagaanii biyyaallee jijjiirratti natti fakkaata. Akkam jirtanii? نكا والله شكمان نتقلنا نرسم Viidiyoo argee jira garuu dhugalle natti fakkaana yeroo baay'ee bilbila kee barbaadan ture yeroo sanitti dhugaa dubbachuuf wallaahi hin arganne malee jechuudha. Sumaanii bilbila keessoo qo'ate biyya jijjiiratte hundaafuu rabbi kee yaa godhu akkam mee biyya barattee? والله برد والله وانجزو. suutuma baratanii fiiree waan hundaa jechuudha. Waa sirriidha wallah alhamdulillah fayyaan kee nageenyi kee akkam? Nagaa wallah akka maatiin namni fayyaa qabanii nagaa wallah alhamdulillah fayyaadha. nagaa wallah. Waysi rakkisuu barbaada wallahi yoona irrattillee jechuun nattillee dhaanini garuu waan hunatti dhagamee waan waysi rakkisuu barbaada dhiifama garuu jalqaba irratti jechuun ka akkam jedhee sitti masala nama jaalatan kana wanuma jaalatan tokko awwalii fi innaan illee aguma si jaaladha ganama tokkotti bakka aguma miidiyaa irratti ta'u jechuun ka bakka akka nama aguma siif hawwii gaarii qabu tokko waan amma YouTube irratti argu kun xiqqoo isin natti inni jedheenyaan suma gaafachuu fi jechuun viidiyoo ka gisee argu bakka ani si mochiin bu'aa gisee mara gisee viidiyoo ati hojjettu ammoo wallahi isuma jechuun bakka ati isin lamaanuu walitti osoo araramtanii hawwii kiyyaa rabbi walitti isin araarsu naati mootu gisee viidiyoo gootuu hedduu bakka natti anillee si mochi bu'a jechuun hin danda'ama achirratti gisee walitti inni jettanii gisee gootus keessa nama booressa waan ta'eef osoo tokko yoo tokko lolis tokko osoo cadhisee bareedaadha mee akkam jechuun osoo olumarraa dhiistanii yookaan osoo osatti dhiiste yookaan isin dhiisuu dandeetti. Ani baat yani akkuma tasaa hordoftoon nama kiyyaa kan isaanumas deebite achi deebisnaan isin sagartiin as deebite itti deebisaa jiru kaa'uutti himee ani akkuma isin jirta wallahi laatiin namni tokko hin barbaadu namni sassarra tokko hin barbaadu ani hin danda'u jecha nama kana dabarfatu hin danda'u ani sanumaan deebisee amma nama tokko gaafa ati jalaa jalatti beeyte simboo wayi ana rabbumaan nu arga wayi namni nu arga kanaafuyyuu jecha tokko gaafa ati nama tokko jalaa jalatti sodaa nama fakkaataa beekte ani kanaafi malee ani isii wajjin dubbatuufis miti namni kun waliin nyaanne waliin dhufne siinsaniin beektu yoo bilbila hin kaastu biyya kunaa mootu jirti kana waaf malee waan biraa. Sirriidha jechuun anillee wala dhiifama garuu jechuun gisee ilaalu gisee hundaa gisee atillee gisee boottu maaliif namni yaa wanna kana mudatu danda'a garuu wanni kunis ni madarbaa walitti araaramuun dhima dhufaa yeroodha malee yeroo waan hin dabarsine hin qabu. Garuu akkanatti isillee naaga tokko waa jettee waan itti dhagaamsa yoo dubbatte atillee isiidha deebii deebisuu yoo dubbatte bakka waluma jalaa fuudhinsa ta'a jechuudha.
hagmu tokko bakka obsa tokko yoo dubbate tokko giddi maluuf keessa qaqqabee osoo cadhisee bareedaadha akkuma natti dhagahamu siin jedhee balleessallee dhiifama. Maaliif atillee dhugaadha gara keetillee ni hubadha keetillee maaliif akkuma tamma jette kana yoo ati waa jettee yoo ati cadhiste wan sanfaa akka ta'e dhugaa goote faasitti dhagahamee deebii deebisuuf ulfaata yoo atillee deebii deebistu sillee waan ati jette san keessa waan muraasa fuutee saniif deebii deebisuu deemti. Jidduu kanatti immoo dubbiin dheerataatuma deemaa jechuudha osoo tokko danda'eetuma. Wallahi jechuun tokko bakka haga fedhisitti dhagahamullee bakka yookaan viidiyoo dhumaa jettee waraabdee kanaan booda akkana jettee osoo dhaabbatee bareeda jedheetiin yaada. Maaliif hin namni hedduu rabbi akkasiin godhi maaliif si fakkaata amma nama tokko lama miti nama akkasii bilbile malee nama kumaatamatu isin daawwata kanaaf namni sun hundi adda isin akkas gootaniin hedduu itti dhagahama hedduu qalbii maaliif nama jaalatu tokko ati waan jaalatu bakka waan bareedaa wiitiin hawwitaa nama jaalattuuf walumaa galatti wanta ta'utuuf hunduu waan gaariidha wanta badaa irraa arguu hin barbaaddu bakka badatti arguu hin barbaaddu akkuma anatti dhagahame kan nama hedduutti dhagahama jechuun namni ol bahee dubbachuu waan dandeenye malee. Kanaafuu namni sun bakka namatti qalbii nama cabaa in gaddita bakka nama jala tokko waan hin taane irraa argitu waloluu waanuma jiru walitti araaramullee waanuma jiru rabbi walitti isin araarsu. Kanaafuu kan darbeera amma viidiyoo itti fuftaniituma yoo kan hojjettatte bakka ittuma fufa jechuudha. Kanaaf tokko dhagaheetumaan tokko yoo cadhise araarillee dhufuu danda'a rabbi walitti isin araarsu. Ngooti dhiifamuun darbe homtuu hin jiru wallahi rabbi walitti isin yaafitu rabbi laal bakka guddaa nama waliin ga'u isin taasisu jechuun namni kamuu walitti ni bu'aa namni kamuu walitti ni bu'aa walitti illee ni araarama. Kanaafuu rabbi walitti isin yaafitu kana caala nama wajjin walitti araaramtanii bakka guddaa waliin geette rabbi isin taasisu. Inshallah akkasi kana narraa dubbachuu kan keetii fi ulfaadhu galatoomii garuu dhiifama wanti balleessee loo jiraate dhiifama abumatti dhagahama. Yaa sirriidha namatti dhagahama waan ta'eef dhugaadha wallahi. Kanaaf akka ishee rakkoon hin jiru qaamni wallahi bakka nagaa jechuudha. Aye shi galatoomii ulfaadhu fayyaa keessanaa turii waan si yaaddeessu mara rabbi lafa sirraa haa kaayu. Gizee viidiyoo hojjettullee bakka of jajjabeessi honumri kodikoo namatti dhagahama garuu bakka of jajjabeessi boo of hin deemne rabbi waan si boochisu waan si yaaddeessu hunda isaatu si yaadagachiisu wallahi maaliif namni yaadannoo ni maqaba garuu yaadannoo badaa nama boochisan waan gaarii rabbi bakka si yaabuusu waa hundaa gammachuudhaan jechuudha akka darbisanii namni akka dagatu rabbuma nama dagachiisa waan badaa namaaf qooduun jechuudha akkasii rabbiin wanta si yaaddeessu wanta si mufachiisu boochisu hundaa si jala haa dhoosu wallahi waan si gammachiisu malee galatoomii ulfaadhu hin badin ishee. Aye guyyaa gaarii keessa naa oolee galatoomii ulfaadhu. Alhamdulillah. Wardabtoota kiyya hedduutu akka sodaadhee ture hedduutu akka jechuudha ni beekaa roozaan amala akkasii hin qabdu garuu immoo maaltu na sodaachisni fakkaate waan namaa keessa seenee dubbachuu na sodaachisi jechuudha maaliif isaantu hiriyyaadha isaantu wal beekaa garuu roozaan arrabsitii yookaan akkas waan biraa waan badaa jettiif osoo hin taane nama lama jidduu seenee dubbachuu wanta baqqaa hedduu natti ulfaatee hedduu sodaadhee ture alhamdulillah garuu maashaallah roozaan wallahi nama hedduu bakka amala qabeetti waa hundaanuu maashaallah tabarakallah kunoo haala kanaan agana jettee jirti waan jette kana immoo ni dhugoomsita roozaa dhugaa dubbachuuf maaliif yeroo inni darboonni martuu fadha namni walolee borni araarama akka kaleessa walitti wajjin jaalalaan jiraate gaaf tokko walitti bu'a ilmi namaa walitti bu'a jechuudha walittis araarama kanaafuu yeroon kunis ni darba waan ta'eef bakka akkuma ammaa kana tokko yoo lole tokko cadhisaa yoo ta'e tokko yoo kan dallanu ta'e tokko yoo jala cadhise ni dhaabatti jechuudha dubbiin garuu viidiyoo amma roozaan hojjettee kuulan illee dhugaadha waan isin jettisan keessaa waan itti dhagahame san deebisuu qabu jettee deebisti
ammallee roozalleen kuula hin deebisan keessaa waan tokko fuuteetini wanti kun yoo cadhise akka waan an ta'eetii miti jettee ofirraa deebisti sun dhugaadha gara lachuutti ni hubadha garummoo akkana godhuun dubbii wal jalaa oofaa deema jechuudha kanaafuu isin lamaan keessa tokko gabaabbadhaatuma keessuma keessanitti qaba viidiyoo kana dhaabaa isiniin jedha dhiifa wajjin garuu aneennumaa ta'ee miti akkuma namummaa jechuun akkuma isin jaaladhu tokko nama jaalatan tokko waan badaa irraa arguun dikkoo namatti haamilee nama tuqa kanumaaf hagana jedhe malee eenyumaayyuu ani isin caala beekeetii miti dhiifa manarraa ta'a isin lamaanuu kulanillee yoo argite jechuudha roozalleen sitti bilbilee hagana sitti yaasoo kiyyaaf hedduu gammada hedduu takkanaaf galatoomii ulfaadhuun dheeradhu siin jaa